kutaa kudha tokko fodhaa badhee waa tokko haasa'uu hin feene waan ta'eef karaa deemtuunni wajjii jedhe haa jenni karaa deemtuunni wajjii waa'ee hojii haasofnaa karaa deemtuu tokko maal lama ta'a beektu wanti namni si miidhuu dalagu wayii keerii ta'ee dhufa wallahi tokko zambiinarraa dhiixanii Ashama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee hordoftoota amantii kiristaanaaf waaqeffataa ilmaan Oromoo sanyii kan taatan jarra jirtu nageenyi lageeniif gaarreen gutee qilleensa keessa naannawee bakka jirtaniin mataa keessan irratti taakuuf daawwattoota Zaaraa Entertainmentii nageenyi badhaadhaa akkam fayyaa keessanii samoora kana isinirraa fagaachuu waan hin feenee fi video walirra hojjechuutti jira kam jirtu guys fayyaa keessanii jirtu naga keessanii har'a video har'a kanarratti daawwattoota Zaaraa Entertainment namoonni tokko yeroo ani ilaalle wantoota adda addaa barreessanii barreeffama keessan nama tokkoon ka keessummeessuu dadhabe walitti qabee asiin isin deebisaa videodhaan waan hordoftoonni kiyya ilmaan Oromoo ajajatan deebiftuudhaaf yookiin ajaja keessan hojirra oolchuuf nama qophooftuudha guys maal jechuu barbaada ijoolleen muudannoon erguu barbaadanii wallahi nama baay'ee kana eenyu akka qabee eenyurraa akka fuudhu sin beeku wal qarqaarree hojjannaa as bireetti jirti hawwii warqee nama haganaati muudannoo isarraa fuunee hojjanna ka barreessitanii nu ergitanis ka viidiyoo nu erguu barbaaddanis namoota kanneen taaneeti isanarraa fuunee ni hojjanna yoo an biizii ta'es jarra jiranii dhugaan samoona baay'ee biiziidha muudannoo haala ittiin nu ergitan viidiyoo kanarratti seeraan adda baasee isinii beeksisuuf kan biraa immoo namoota isinii akka dhiyeessinu barbaannu koomentii jalatti barreessaa eenyu akka isinii dhiyeessinu akka barbaaddan koomentii jalatti maqaa isaanii barreeffadhaa filadhaa ergasii booda isinii nama isin barbaaddan isinii dhiyeessina ijoolleen muudannoo keessan barreeffamaan ergitanis erguu dandeessan lakkoofsa keessan yookiin bakka jirtan gama Facebook keenyaatiin nu qunnamuu dandeessan isinii galee muudannoo haala sanaan nu erguu dandeessan nu nama dalagaatii sa'atii hin qabnu warra oduu waliin sa'atii oduu laan hin qabnu kana fakkaata muudannoo akkamitti akka nu ergitan isin beeksisuu fi gaafii garuu namni muudannoo nu ergitu sun nu wal qunnamuu qabda namni seeraa hojjechuu dandeessa osoo nu waliin erginis hojjettee erguu dandeessa namni osoo nu waliin qunnamee viidiyoo bilbilaa waraabaa jira so viidiyoo waraabuudhaan irratti dawwalame so guys ijoolleen irra dawwaltan rabbeedha na boqachiisaame haala kamitti akka muudannoo nu ergitan gabaabsee isin beeksisuu barbaada ummata kiyya haala kamitti muudannoo akka nu ergitan wantoota isin muudaterraa fi haala nu gaafataa turre irraa muudannoo haala nama jedhe kana yookiin akkamitti akka nu erguu dandeessanii namni hojjechuu yookiin dandeessittiin qabdu hojjettee viidiyoo nu erguu barreessitee sagalees waan ta'een kanaaf namni muudannoo erguu barbaadu nama baay'ee nama hedduutu muudannoo qabna waan jedhuuf ijoollee dura lakkoofsota irraa guure hunda hin yaadadhu bilbilli kiyya formaat ta'ee ture irra deebitanii kan biraa immoo namoota isinii akka dhiyeessinu barbaaddan ufii keessanii filadhaa ufii keessanii maqaa keessan isaanii nama isin barbaaddan nama akka nu isinii dhiyeessinu barbaaddan koomentii jala maqaa isaanii tarreessaa isiniin jechuu barbaada bilbila waraabaa jira namoonni narratti dadawwalanii viidiyoon kiyya kun sagalee isaa yoo qulqullina qabaate gadi lakkisaa yoo qulqullina hin qabaanne irra deebi'ee hojjechuun kee erga dhageeffadhee booda jechuu kana fakkaata ummata kiyya jaalatamaaf kabajamaa
shamaras ta'e dhiiras ta'e namoonni mudannoon erguu barbaadanii nu ergaa warqeen isaa hojjettu bireen isaa wiinis namoonni hojjechuu barbaadan hundumtu haa hojjetanii haa jarris hojjetanii maaliif ajaja keessa hojirra oolchuuf harkaan fuunee waan isin feetan fedha uummata keenya guutuu barbaanneeti yeroo takka darbinee siyaasas keessa buusna maaliif waan biltsiginnaan irraa nu dhoowwuu barbaadu sana akka dhiisuu hin barbaanne asumaan akka jirris beektu siyaasa sarraa hin fagaannu oromummaan guyyaa keessa nuun kennamne shirri keessan nu jabeessaa gochi keessan nu jabeessaa nu hammeessaa baay'ee na hammeessitaniirtani dhugaa rabbi yoo dubbadhe baay'ee na jabeessitanii jirtan jibbaa na keessanii jirtan jibbaa ani qara hin qabne akkasitti quba qabaadha nama hojiitii nuti namaaf sa'aatii hin qabnu ololaaf sa'aatii hin qabnu ummanni moofaa waan moofaa haasawaa namni moofaa waan mooftu godha waan ta'eef akka isin jibbee arraba baradhu na taasiftanii jirtan isinis arrabsuun fedhu waan ta'eef namni waa'ee namaa haasawuu fi namni moofaa mooftu waan tantaanii jala deemtu gadi deemtu amanta sin qabne waan feete sin qabne jechuun sanarraan akka wayitti isin lakkoone akka xiiqi keessa na seensiftan beekuudha qabdanii ani intala xiiqoftuudha nama ofitti amanee jiraatu intala confidence qabdu sila waan baay'ee gochuu danda'a sila waan baay'ee jechuu danda'a so oromoo fodhaabadhee waa wannan jedhuuf oromoo kutaa 11 namoota muraasa gandaaf paartii irkataniif jecha oromoo kutaa 11 fodhaabadhee waa tokko haasawuu hin feene waan ta'eef karaa deemtuunni wajji jedhe haajin karaa deemtuunni wajji waa'ee hojii haasofnaa karaa deemtuunni wajji waa'ee qabsoo haasofnaa akkasii in sodaatanii mi bakka oromummaa sun nama nyaatti harkaan hin tuqamtu hin dhageessanii zaara intala mataa qaqqabattu akkan taane oromos argitanii miti uummata guddaa anarraa dhalladhe ijoolleetti gandatti hirkattanii paartiitti wanni taasan uummata guddaa anarraa dhalladhe kan indi way carraa balleessina jettanii dhiyeenya kana carraa isin naabaaftan osoo argitaniiti daa'imandii ta'eeyya wallahi carraa baay'ee naabastanii geletooma na balleessuuf na hammeessuuf shira yaaltanii wanti tokko maal lama taabeetu wanti namni simiidhuuf dalagu wayii keerii ta'ee dhufa wallahi tokko zambiinarraa dhiixanii lammaffaa immoo carraa baay'ee natti gadi naqxanii oh my god wallahi hedduu gammachuu qaba akka samoora kanaatti takkaa gammadee hin beeku gammachuun kiyya daanga hin qabdu shirri diinaa akkamitti ana keeritti kam rabbi biratti illee keerii zambiiti yoo hunda sisintunarraa dhiqee jira asirraa ani uummata guddaa kanarraa dhalachuu osoo lubbuun jiru osoo hunduun jaalala uummanni naa qabu waan argeefi baay'ee gammadee jira namni muraasni gandatti hirkatee hayi shirri nu finne sun maaliif akkasi oromoon nu harkaa balleessa jedhee sammuu dhukkubdee baay'eetu jira ana haa dhukkubuu gabaa qabrillee nama isiniif osoo hin dhiibne itti gaafatamaa asitti illee wanti isin qabdanii fiddan fashalaa'uu fi sammuun akka isin dhukkubdu am happy dhugaa rabbi baay'ee gammachuu qaba gammachuun kee daangaa hin qabdu kana haasawaa irratti yaa'u naafa waan dhuftuufi dubbadhe ani maal jechuu barbaada akka nuti aniifis waliin madaalli gabaabsitanii beekuu qabdan akka bakka takka hin oolle nam bakkuma isin madaalu wayii irraa iyyaa uummata kiyya guddaa foo dhaabbadhee waan hamaa dubbachuu waan hin barbaanneef nama geleetooma waan hundaafuu eebbanaa ta'e shirri si yaaddan oromoo afotti argitanii jirtanii shirri abbaa dalagee miidhaa jedhee jette intala takka jedhe ka sirbiti waan hundaafuu kana fakkaata haasofni kiyya guyyaa har'aa daawwattoota Zaaraa Entertainment uummata kiyya kabaja haasawaa kiyya goola buuf deema sagantoota amma haasawaa kana keessatti dhiyeenya kana waan biraallee fufuudhee keessa haasawuu eegale sababbiin isaa asumaan
diinis xiqqoo dalagaa isaas gurra akka buufatu barbaadeeti. Namni tattaafatu namni jabaan namni waa hojjetu an jabduuf hin jechuu osoo hin taane jabaan rabbii uf jalaa gufuu hin dhabu beektu. So gufuu karaarraa murree uf jalaa kaafna gurra hin kenninuufi gufuu ishee karaarra jirtus akkasitti murree kaafna akka nan dandeenyes akka isin hin madaalles akka nama aaniif isin bakka takka hin oolle beekuudha qabdan bakka looni oolle maaliin guuran jette Oromoon akkasitti beekuu qabdanii waan dhageeffataniif galatooma. Ijoolleen mudannoo erguu barbaadan nama isinii dhiyeessuuf eenyu akka isinii finnu haala kamiini mudannoo akka nu ergitan kana fakkaataa maqaa isaa koomentii jala barreessaa eenyuun akka isinii dhiyeessu nama beekamaa qofa osoo hin taane nama isinii dhiyeessuu barbaanne dirqama namni beekamaa qofa ta'uu qabu hundu. Turtii gaarii isinii haa ta'u hordoftoota Taaraa Entertainmentii barri bilisummaaf walabummaa dalagaarraa delegaaf osoo ol ka'u viidiyoo kana akka isin hojjedhu kana dirqe diinaaf akka bakka laan akka beeytanii fi galatooma ulfaadha.